Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtu ammarattu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka onnee raamadee isanaa dhaqabu. Warra sanii bari'eef akkam nu bultan nagaa nu bultanii fayyaa nu bultanii sanii jan warra sanii dhiheefillee akkam nu ooltan ilmaan ayyaa nagaa nu ooltanii. Salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashamar kafuune nooru Aribu, Karibu, Anadufu, welcome to Shabbo Media. Ahla wa sahlan, yaada ilmana ya bikayta maratu. Sagantante nyaga kuta shanafadati undo gorubade ga senak abso bilisumma oromodati fi akarmatille gumata hospital burqadati projecti hospital burqadatif gumato فقا والقبمنه يا ربي فدغالمان والكيس غوني سين الرئيس غمات الرئيس والياده تشيفنا خيسمون خينيا الراس دي تروني امورا كو تكنيكاتيف لمتانه خضرا جالتا هذا جال دچاسي في جال اوبسالين جوداتي جال اوبسالين جولغا كوما نمدوفتي نو قبايسن جنة تراتي انو امو اورجي دابا وجينا ما خيسموت بلا وجي فيدنا جال لينجو جالو سالين جودا غلاتوميتي غاغرا كيسموتا كيتي ديبيادا ايغا بيتسلا باسنا موغا بشيخا جرا خانا فوستادا دوران ديمنو چرا بيتي سغتا تنيلي دوايدا نوبنودا جالدچاسي قبا جالطادا نو فچجيتين غا بيتي عمري دان طاهر غدادا امو بيتي خوفيان توني في ارين خوني هنغفما كرا فدتو غوتي ان شاء الله طاني تراتي انو اريد مغرفتي غافا خوفيا هدتي لفي امامه الرخاينان هنغفما ساري ديبي سافي جالدچاس خي جگا بغدا غدفتي اسوبانو غواس خياس نغنو غافدو دوايدان لنو بن سغتا تنيت Galatoma nu afeeru kaysanii fundi kaysanu galatoma akkasuma hawaasni keenyalleen kan nu dhaggeeffatu galataa isaanii malee haa galatomanii hundi kaysanu galatoma Shabbo Media nu dhiyeessitanii irraan tana gartee waan rakkoo hawaasa keenyaatiif nu barachiisuuf asin dhiyeessuu kaysaniif galatoma isiniin jenna. Kan biraammoo kan du'aayii duraanuu ni qabna dhaabbataa jira. Taahatti dabarsinaa innummaan du'aa yaanu godhu akkasi akkuma hangafummaa jette saniin hangafummallee waan qabu godhu hangafummaaf itti kennineeti innummaan haanu godhu isinii jedha. Hayyaga dubbiin gara xaaha deebitee na fakkaatti xaaha keenya nagaas nu gaafadhuuti eebbaanis nu jalqabadeera. Tole hayyee baay'ee fatiyaa ta'e jalqabni bara eebbaan eegalte nagaan nu ooltanii nagaan nu bultanii jettee afaan hundaanuu salaamata akka naannoo hundaa galutti dhiyeessite du'aan sadiin nuuf haa guutamtu sagantaa irraa irratti immoo warri Shabbo Media anaaf yeroo jalqabaati bara dheeraaf immoo isiniin hordofaa ture magaarii godhu jirtanii haala ammaan tana naannoo Oromiyaa keessa jiruu fi Projekti hospitaala Burqaa Tirtiraa irratti yaada akka kennannuuf nu afeeruu keessaniif dhugumatti hedduu galatoomaa ulfaadhaa dalagaan isin dalagaa jirtan immoo kan uummata jajjabeessuu hamilee namatti horuu jabaadhaatti fufaa isiniin jenna galatoomaa nu afeeruu keessaniif. Hayyi ulfaadhaa galatoomaa ammas garuma jaaltaatiin deebi'adhaa beektee waan siyaasaatii ittiin deebi'aa dachaas hiyyattiisi jaaldachaas jaal qofaam ustaazaa muudama lama qabaachuu hiyya kanaafuu hoggaan maqaa isaa yaamu jaal ustaaz hoggaan jeebeete kana hubattan abdii guddaan qaba mee gara jaaltaatti hoggaan deebu jaaltaa beektee gabrummaan tuni waa taarraati miti jechuudha haddaari nurrallee bubbulte hikmaa isillee garabummaa beekaa jechuudha wahuma khayrumaaf nu tursiisee yenneetu yaannaa jechuudha warri jarjaree bilisoomallee warri beeteef diigeessuma jira teenye tana mala rabbiin tolcheeti xurii hundarraa fixee ta ikhlaasa qabdu nu kan nu deemaan saagaa inshallah abdii keenya rabbirraa beetee irma dhiifanna falmiin teenya ammoo gaa akaahurraa dabartee abbarraa ilma dabartee xiqqoo malee ilmaan keenya moo khawra bilisummaa rabbi haa godhu mee jaaltaa
if booda deebiiti haalli qabsoo Oromoo keessatti itti dabalamte haala akkamii jechuudha. Waan addatti sirra gahee jiramoo moo beeytee waamichaa yeroo san bara san ture moo haala akkam keessatti qabsoo sanitti makamte lafti ati qabsoo sanitti makamte illee lafa eessaati gaheen hojii keetillee hawwisoo moo dabballee moo waraanaa yoo waraana taatee hawwisoo taates yoo dabballee taates leenjii eessatti fudhattee jaallan eenyufaa si leenjisee waliigalatti gaawwaa haalatti qabsootti makamtee fi waan barasanii namaa fi lafallee itti naa dabaleeti mi haa xiqqoo sadis yaadannoo godhanne gara inshaallah qabxi ittaan tutullee tarkaanfanna. Tole gammee galatoomii dhaalmeeni qabsoo kanaa maatirraa nutti as dhufe maatiin kiyyafatti wareegamanis jira osoo naaniif hin barini maatirraa as dhufe jechuudhaa fi qabsoon immoo eeysaa eegaltuu jettee dhugaa dubbachuuf abbakkaan irraa eegale hin beeku waan tokko immoo jala tuqeensi haayaa osoo mana barnootaa jirru waa warrarraadhaan qubee afaan Oromoo barreessaan turan. Mana barnootaa keessatti miidhaan diinummaa amaarri Oromoo irratti godhu anuma keessa jira. Kanaaf gaafaan itti gurra micciiramellee qaba. Achi as kaanee immoo 1991 gaafa adda bilisummaa Oromoo matatti as bahee mootummaan Dargii kufe. Ani mana barnootaan baradha kutaa bara 10 baradha. Barnoota yeroo sanii ni beeyta karatti murree. Yeroo afaan qormaataa dhiyaanne kana shoorarkaan sun dhufte mannoonni barnootaa hundi ni cufame ammallee lubbuun jiranii jaaldugoomsaa dhugaasaa baddannoo guyyaa ganama lolaa qabatanii galgala barattoonni wal geenyedha inni gara nama 60-70 ni geenye tilmaamaanii mee namni afaan Oromoo barreessuu beeytanii jennaan anaa fi nama tokkotu harka baase afaan Oromoo barreessuu ni beeyta mee naami akkana hogganan joon haa maqaa jara kanaa katabii jechuudha. Natti kanname dirqamni dura achirraa dhufe. Achirraa kaasee immoo qabsoo achirraa ni eegalle. Achiin ka'ee bobba'ii leenjii dhaqii maali kajaa'u bakkitti leenjifame jaajetti eebbifame achirraa kaasii waliigaa wanta tokko qofaan hin godhin qabsoo keessatti hawwisoo jettu sani sirba kanaaf hin tolu. Uumamumaanuu isii sanaan qabu dhageeffachumaan jaaladha. Achirraan itti fufee bakki biraa wanni biraa taniin ani itti hin hirmaatin jiran itti fakkaatu. Kophaallee lolee, kophaallee duulee, kophaallee bobbahee, barsiisee waan nan hin godhin hin qabu. Akkasitti arma geenye jechuu kiyya wanti seenaa bara dheeraadhaati hangana wanti siimesi. Hayyee gara ustaaz fi jaal ustaaz dachaasittiin deebi'a. Adeeroo gara keetinoo seenaan akkam jechuu kiyya yoo booda deebitee haala akkam keessatti beektee dabareen qabsoodhaa tuni si mudattee mudannoo fi muuxannoo bara sanirraa wanni irra yaadattu tan hordoftoota keenya hojii qoodachuu barbaadu maaltu jira? Galatoomii dura garuu akkaataa bakkaan itti dhaladhee fi bakkaan irraatti ka'e dura chumarraa hin jalqaba. Ani bakkee dhaloota kiyyaa Harargee Bahaa Aanaa Malkaa Ballooti raddaa haqa mul'isi. Akkaataan itti qabsoo dabalamee bara 1983 dhuma isaa 84 jechuudha. Akka Awurooppaatti ijoollummaa kiyyaan itti dabalame achumatti leenjis fudhee hanga tokko haayidaa janichi keessa turre. Gaafa dargiin safaraa galchuu eegalu sababa dargiin safaraa galchuu eegaleeni nuti waraanatti dabalamne jechuun gara waabootti ijoollummaa irra jechuun haayidaa janii ture. Haayidaa san keessaa fuudhanii gara waraanatti dabalamne achumaan egaa kaaniin qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamee fedhuma kiyyaan miti. Sababaan qabaa sababaan itti dhaqee dargiin bara sanii naannoo keenya kana
itti duula ni saama mana keessatti nama gubaa nama gataa bara san jechuun bara 1985 84 83 miidhaa guddaa ture. Sababa saniin nullee saamamnee turre an oguu sanitti haaluma inni horii keenya saamee fudhatee deemeen saniin bahuudhaaf jechuudha dargirraa haara bahuudhaaf waraana bilisummaa Oromootti dabalame jechuudha. Sababni ati irraa dabalame akkasi. Achirraa kaasee gaa hangaa ammaatti gaa yoo jiraachuu keessa jiraachuu bakka san jiraachuu baannellee qabsuma keessa jirraaf hin jedhan achirraa kaafne hanga ammaatti. Aye Ustaz Galatoomii mee gara beetee jaalxaatiin deebi'a jaalxaanis beetee karaa laga laamis kana fakkaate dogoruu baadhe mee sabuu adeeroo leeyni sannuma jiramu akkam jechuu kiyya gaafa ijoollee shankoora achirraa dhufuu fi urgaan muuza naannoo sanirraa dhufuu fi mi'aan zaytunaa san beetee sammuu tiyya keessaan banne leeyni laamis kun jira leeyni laamis kun dhiiroo hamoojuu wal argamu akkam jechuu isa illee akka takkanaa ibsi خبرا ونسي قافتشو بربادو خيسا خوالي لولا يتجرتا خوالي بوبي يتجرتا برسان برلافا متي يجوي أكا أما خانتي بيتي حواسا دمك خيسا متي خاصو صوتو حالي الفاتا دا يجوي ميغا بوبان قافساني تاراتي نوغول برما دالتي مال فكاتا بيتي حالا كم خيستي والقرميسي تاني حواسا دميسو لافي درقما بوهو لاف ديمتاني يجوي غا بالين بيتي جال لغومسان سيدالتي سيساني akkasumatti gaagabta ka keessa turte jechuudha. Raamis irraa naa jalqabe immoo. Tole laga raamis hoggaa ooyiruutti ashii tawaaddanneetuma harkumaan lagarra dhaynee waraabbannee dhuyna kan muuzaa kiyyatti sanii booda kana galaannee heddummaatee fixee malee duratti muuza shankoora waan kana laguma afaan gaduma buuteetuma cabsattee ol deebita. Amma bara boodaa kana garuu xiqqoo akka waan miidhaa galaanaatiin lafti sun babaddeetti naannoon ani itti daladde sanitti kan hin beeku. Bakkeen itti daladde laga raamis ija bunaa jedhamu bakka waldaa gabaa fi raamis jechuudha. Magaalaa daaddoo takkaatu laga kana gamaa fi gamana jira. Manni barnootaa qubee ani itti lakkaa'e ka duraa qubee afaan Oromootiin qubee warraa san itti lakkaa'e mana barnootaa raamis sadarkaa duraa jedhama daaddoo sanii jechuudha. Achitti hanga kutaa jaha baradde raamisii fi mojo waliin argu raamis hanga xumuraatti deeme mojollee hanga xumuraatti hin deemne waliin arkan wal maddii gayyaanii kun gara bahaatti chigee kutaa kun immoo asiin deeme waa beekun nama layni raamis gamma yoo raamis namni beeku jiraate madda isaa bakka layni lamaan sun walitti dhufurraa kaasi hanga inni waa beeseenutti bakka inni irraa bishaan hin dhugin hin jiru galata rabbii. Isa kana eegaan jee ko dirqama qabsoo keessatti kaasi qophaallee siin jeesuun qabsoon bifa hedduu qabdi. Yeroo itti ansoolaa gurmurra kaattee uummata keessa bobbaatuutu jira. Dalagaadha hedduutu jira jaarmayni jira waa hedduutu jira. Akkasitti illee qophaati illee bobbee jechumaaf hin sii tuqe qoodiinni nani qabsoo keessatti hin qabne yoo jiraate bakkuma sirbaa san qofa jechuudhaaf hin sii tuqe. Walliseen beeku. Isiin kana kan biraa gaa asumatti hangarma nagaa fatteesse. Ayyee ulfaadhaa moojoo silaa maayittiin deemee naan jettee raamis illee hamma waa beettiin gaggeessee naan jettee duuba mee haa gaafa beektee Haayile Sillaasee illee haa lafti tun hundinuu lafuma Oromoon beektee takka irra bobbaafattu takka irraa qotattee nyaattu. Hawaasni keenyallee gaafa lafa isaa qabaachaa ture jiruudhaanillee wayya qaba. Ammoo waan beektee bara Haayile Sillaaseedhaan tahin lafa bara dargiidhaan dhabin lafa beektee hattaa bara wayyaanillee dhabin arra bara beektee Oromoo biyya bulche jaan keessatti layni moojoo Somaaleetu gaala irraa obaafataan kaaqaanii guddoon fakkaatti jechuudha. Ooruu teenya takaleessa beektee qabsaa'onni meeqa irraa nyaachaa turan san hundinuu arra beektee Somaalee qotataan beektee lafa dhabaaf arra hawaasni keenya naannoo sanitti hiyyoomee harka namaa mudachuun tunis baasumaa jechuudha. Eebargaa bara silaa gabrummaa jennu sanuu
موجو خينيا توري برغ برما جنو سنو خا بيتي فجافني قتني نيانا تيفني المنا الرغاف أوروبو بيجبو تجانا مو لفظات نبون وانا ما جاب سفتبو أكبي يتوي تلما فادا مي حاجة دقيسي في حاجة بيتو راغا لفتي تول لففقو دا لفتي الرسو بالي رقو أما لفبالي ودي فتني وري مدى ولابو مال نانجاني برغام بياتي مدى ولابو رابوچا برسلا لفتي تيني مدى ولابو براو تربان تقودو ديمتي ودان غادا ولتين رفو نانجان سومالي دا soga imala beete torban tokko oli torban lama oli dhati arra jarri qabate kilomeetira 3 madda wala burra jira jechuudha me lafti beete gammoojii anni irraa jarri kun fudhate shalaggiidhaan hagamta kani geessi lafasan dhabuunoo midhaan hawaasa keenya gubbara geessifte maal fakkaata maaliif bara ila sillaasee dhabin maaliif bara dargiidhaan dhabin bara wayyaanee dhabin bara beete ka oromoo biyya bulchu jaan dhabuun tuni rooroon tunu araakiluu marraa burqitee jechuu hin dandeenya. Laga Mojo hanga dhumaatti hin deemne laga Raammiseen hanga dhumaatti deeme laga Mojo garuu wanni naa hafan jiru qumbii kana jala gad bu'e bakka inni ererii walitti dhaabbataan yaadaan beeka oduuni achi hanga inni ga'initti jechuudha. Kana dura immoo waan jaaldachaas tuquu irra utaale malkaa bal'ootu jira. Malkaa bal'oon seenaa mataa isaa qaba. Akkuma beeytanii waraanni bilisummaa Oromoo gaafa ijaarame asuma laga waabee kana mataa gubbaa naannoo Jimaa Beeroo jedhu kana bakkirraa kaan asitti if qindeessan. Asirraa kaanii hariiroo isaanii bal'ifatanii qawwee elemoo qilxuufaa barbaada carcar dhaqanii fudhatanii deebi'anii lafti isaan itti if gurmeessan qaxxaamura gaara mul'ataa kaanii malkaa bal'oo qubatan. Alaabaan tuni jalqaba bakkitti isiin fannifamte akka warri hangafoonni keenya nutti himanitti alaabaa Oromoo jaanii ol fannisanii qilleensarra balaliisan magaalaa Jaajaati. Isii hangasiin itti sii tuqa. Kan immoo lafti Oromoo kun eessatti dhaabbataa jette duuda gooroo anniyyaa kana qumbiidhaa turraa gadi. Qumbii kana osoo deemtu gaara roobaa gaara jedhamutu jira. Roobaa jechuun Somaaleen hin qabdu. Gaarri sun gaara roobaati. Roobaan kun lafa Oromoodhaati. Hanguma laga saniitti illee Oromoodhaatu qubata. Dheedduu Oromootu qubata gaa. Bakka ammaan tana dhuftee kunoo burqaa tirtiraatii fi maal deemtu kana isa boodatti deebi'a. Eessatti dhaabbata lafti Oromoodhaa yoo jette hanga gaara roobaatti qubsuma Oromoo ta'uudhaan beekan. Keessaan jiraadhe lafa tana keessaan dheedduu deemee jechuudha. Aannan irraa fudhannee horii irraa qalannee Ogaadenii fi Somaalee wariyaa waan ja'uun argine. Dabree naannoo sanitti dheedarratti walitti dhufuun ni ture. Baruma amma 93-4 kanallee walitti dhufuun walitti bu'uun uummataa ni ture. Uummataa bira kutanii waraanni keenyaa gaafatti walitti bu'ee warra weerara uummata keenya irra banee horii fi qabeenya uummataa saamee mana uummataa gubee guysesan waraanni bilisummaa Oromootti dirmatee hanga gaara roobaa sanitti deebisee biraa deemuudhaan beeka. Kun seenaa haala isaati jechuudha waan dhugaa lafarra jiru. Kanaaf amma gaa siitu kaasee maaltu jiraa yoo jette bakka saniin dhaqin amma odeeffannoon ammaan tana qabu wanni kun maali eessaa madda jette mootummaan naannoo Somaaleedhaa walgahii isaa 9ffaa irratti marii taa'ee murteessee jira torban dabre. Walgahii 9ffaa irratti naannoo 14 kan Somaalee jala galchuudhaaf murteeffateetu jira. Inni kun immoo walgahii marii kanarratti Abbooy Adam Faaraatu keessa jira. Marii caffeedhaa san. Mustafeedhaatu keessa jira. Ahmad Shideetu keessa jira. Abbooy pireezentii Biltsiginnaadhaati. Itti aanaa pireezentii Biltsiginnaati. Itti aanaa Abiyyi jechuudha. Ahmad Shidee ministeera diinagdeedhaa aangoo sadarkaa 2ffaa yookaan 3ffaa irra nama jiru jechuudha mootummaa federaalaa keessatti. Marii isaan kun irratti taa'anitti lafoota ammaan tana maqaan isaanii yoo tarrisinaan jette fakkeenyaaf Moyyaalee kalee hiriiraa Arraawuu hiriiraa deema kalee hiriiraa deemaa ture. Moyyaaleenis gara Somaalee akka galtu murtaa'ee Dirdhawaa mataa isii qabatee madda walaabu bakka Oromoon irraa argame jedhan sani amma mormiidhaatu irratti jira. Somaaleen maddi walaabuu teenya jette. Gandoota kana keessaa gandoota hedduu tarrifatanii listiidhaan itti himaa jiran. Fakkeenya kaniin amma agartee gara odeeffannoo biraan ta'in
namuma akka keetti beekuun qaamaan irraa dhagaheerraa naannoo Cinaaqsan dhufanii waraanni fi liyyuu haayilii Somaaleetii fi maalee dhufanii bulchiinsi karaa jijjigaatti jijjiirame karaa naannoo Somaaleetti jijjiirame jaanii kalee fi har'a uummataa wajjin mormiidhaatu ture. Lakki nuti Somaaleetti hin gallu lakki Somaaleetti galla. Eessaan Somaaleen nu galchitan. Gosti warra akkanaa sheekaa Somaaleedha achitti galtan. Noo sheekaa warrummaan isaan maqaa dhawatan kun nuti lakki hin gallu achitti jaanii as nama firaarraa kan hin gurra kiyyaan dhagahe jechuudha. Mormii akkasiitu naannoo Cinaaqsanitti deemutti jira. Cinaaqsan gaa ta'e beektaa dunna keessa hoolaan saree if gajachisee jaan saree fi hoolaan silaa beeyladaa manaati. Amma Oromoon gara laafinan jettuun immoo gowwummaa jettaan hin beeku jijjiga dheengadda osuma naafi ati ijaan agarruutu lafa Oromoodhaa yeroo fijaanii warri TPLF fuudhanii yeroo fijaanii arraan tani jijjiga Oromoo yoo haafte namumma mataarraa qaarsullee hin beektu. Haasuunuu qaaniidha jechuudha. Achi san waan bilaashi gadhiisanii fi warri lafa babal'ifatuu barbaadu hanga fedhetti deemuu danda'a. Gandoota gaamma Cinaaqsan irraa kaasee hulluu qulloodhaan bilaaleen areerii fi warra doodoo fi caffee baaduu eela agamsaa kulluu eela lafoonni kun hundinuu lafa jala muramee yeroo ji'a tokkoo fi lamaan kana keessatti gara Somaaleedhaatti galuudhaaf deemu. Warra gurguddaan reef maqaa siidhee akka dirree madda buukan dabalatan jechuudha. Yoo hara dirree as deebite torban tokko dura wanni ta'e nama qawwee hidhate suu dhufee bulchiinsa mootummaadhaa seenee nama ajjeesee haadha ilmaanii ajjeesee deeme. Namni sun eessa kute? Qawween sun eessaa dhufte? Biyya kun beeke mootummaadhaan jira. Seera qabaa, bulchiinsa qabaa, ati qawweedhaa miti qalama tokko harka qabattee deemuudhaaf beekamtii mootummaadhaatiin alan deemtu. Namoota san bakka seenee namni jiru hanga irraatti maatiin suni ilmaan haatirraa duute san waliin qabatanii eessa kute jedhan kalee kanallee fi miidiyaarra waan deddeemu hedduutu jira. Eenyuutu jeese hin beekamu. Keessa gaama maaltu jira yoo naan jette quba qabeenya mootummaa federaalaa quba qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaadhaatu jira. Maaliif yoo jette lafa ati bulchitu keessatti hoggaa lubbuun namaa baatu yoo xiqqaate eenyuutu jeese qorattee uummatatti himuudhaa qabda. Inni sun hin jiru. Warri naannoo Somaaleedhaa qindaa'ee jaaramee baajetaan sossoohee lafa Oromoo qabachuudhaaf bobba'aa jira. Warri naannoo Oromiyaadhaa immoo dhagayeetu hin beeku waan kana. Dhagaatu hin jiru. Dhaga'uufis hin taa'u ni dhagaa jaanii sin eeginaa. Maaliif hin dhageenye? Laal mootummaan gaafa roorroo uummataa dhaga'u. Yoo uummataan filame, yoo uummataaf dhaabbate, yoo uummatarraa dhaabbate waan uummataa dhaga'a. Mootummaan kun akka inni itti filamees seenaa isaa achuma kaaye. Garuu uummata dhagahaa yoo jette hin dhaga'u. Bara torban kana Oromoon maal uummanni maal iyyaa jira yoo jette atis ni beekta, anis ni beeka, isaanis ni beekan. Takkaa namni gurra kabooyuuf maal ta'e ni dhawame kijibaan booyaa dhugaa qabaajee adda baasu hin jiru. Amma dheengadda kabajamoo Shimallis Abdiisaa lakkisaa harki keenya kun xiqqoo furdatee jira. Micciiruu hin dandeessanii paarlamaanitti. Oromoo irratti furdatee jira. Oromoo jeesuu haadha Oromoo jeesanii ilmaan boochisuu abbaa kee gaara jira ilma kee gaara jira jedhanii dullatti ifiifuu gargaarsa barbaaddu. Ajjeesuu irratti irreen mootummaa kana furdaadha. Garuu roorroo Oromoo gaafachuu irratti furdeen hin qabu. Dhagahuutu hin jiru. Irreen sun hin jiru hoggaa gara Oromoo gara. Maaltu amma ati akka xaahaatti maal laalta? Imagine sammuu ta'e keessatti maaltu si mul'ata hoggaa jette? Piroojeektiin kun qindaa'ee kan labsame mootummaa waliigalaa irraa. Waan mootummaa waliigalaa irraa lafa jala gadi bu'e immoo warri Oromiyaas warri biraas hojiitti hiikuu malee mormuu fi dura dhaabbachuu hin danda'an seeraatu dhoorka. Seeraan dhoorka. Maaliif immoo piroojeektiin Oromoo qe'irraa buqqaasuu, qe'etti ajjeesuu kan maqaa biraatiin siyaasaan waraanaan maaliif walitti qabanii fixan balleessan hanqatee ibidda biraan maantana. Lafti amma xiqqoo bara 3-4 kana nagaa qabdu gara bahaa kana. Xiqqoo namni nagaan bobba'ee galu. Isa kanatti immoo ibidda kana qabsiisuun maaf barbaachisoo jettee yaadaan wanni natti mul'atu Oromummaa Oromoo Oromiyaa gad qabu buquu qaccabsuu akka Oromummaa ol kaa'anii hin dubbatanne hin falmanne hin haasawamne godhuudha. Already cabsaniiru kana. Amma yoo lafa naafiyatee dhalattee kana keessa deemte adeero waan Oromoodhaan dubbattu waan jaarsoo dubbatta
waan alaa dubbatta dhufeeti waan oborraa fa'aa haasofta malee Oromoo jettee dubbatte ija dhaabbatatti si goggoysu. Inni kun madda qaba. Bu'urri isaa Oromummaa cabsuuni federaala cabsuudha. Ani herrega kiyya kun akkasitti hin beeku. Herrega kiyyatti Oromoo cabsinaan maltii federaal sistem san diiguudha. Gaafa kana diide immoo waan federaalsuu dandeessa jechuudha. Yookaan bakka sadii murtee kaabaa fi kibba jettee seentiraal gootee naannoo Finfinnee kana murachuu dandeessa. Yoo feete immoo kiflaa gara Haayile Sillaaseedhaa kutaa 13 14 hin ta'u amma Eertiraan irraa kutte sana deebiftii godhuu dandeessa. Madditi waan kanaa isa kana je'eetii yaada kun yaada kiyyaati. Sirrii ta'uu danda'a sirrii ta'uu dhabuu mala. Garuu keezii biraa sababa biraan argu kan itti Oromoon ilmaan isarraa baheen ilmaan isa keessa dhalatee guddatee afaan isaa dubbatuun shirri akkanaatti xaxamee Somaaleen humna Oromoo irra hin qabdu baay'een Oromoo irra hin qabdu jireenya uummata Oromoo irra hin qabdu. Garuu poolisii sana murteessuu irratti irra dantaa qabdi. Maaliif waa harkatti? Politikaan dantaadha. Interest. Dantaa harkatti jechuudha. Magaalaa Dirdawaadhaa tana atiis beektaa anis kutaa tokkoo fi lamallee taatu achittiin baradhee nan beeka keessatti guddadhee hangana ga'e. Lafti isa afatiisa jedhanii lafa isaa jechuudha miti. Isa magaalaa Dirdaa hoggaa bulee bakka afatee bulee ganama warra roosaa maratee keessaa bobbahuu jechuudha. Ammaan tana immoo lakki lafti tuyoo jettee hogganoota gurguddaa keenyaatu obboleeyyan keenyaa waliin nu buusuu deemtaa siin jaa. Obboleeyyan keetii wali bu'uun immoo hanga inni obbolummaa kee kabajetti. Gaafa inni obbolummaa bira kutee mana si seenee haadha ilmaanii si jalatti jeesi. Bobbaatii si kute obbolummaa irraa bahee diina ga'e dhiiga ganna qeeqa. Diina jechuudha si jeefnaan beeke namni sun diina. Namni fedhii isaa dirqiidhaan humnaan sirratti fi'uuf lubbuu si baase diina. Okay, amma isa gaafa dhufee ganda magaalaa Dirdaa Oromoon qubatu ganda maqaan isaa fi lafti isaatii uummanni irra yaa'u afaan Oromoo dubbatu seenee nama ajjeesee bahu mootummaan hangana gahuun harkine jechuun arkuu dhabuu miti harkanii immoo arkuu diduudha. Kun cubbuu. Cubbuun kun immoo bakki inni irraa maddu sa'a 3-4 irraa gahanii miti yoon si deebiseen beeku hedduu naasa'e. Ay ulfaadhu galatoomii abboo yaadan faarallee kaaftee jirta. Ati wani takka wani beekuu qabnu master planning Finfinneedhaa kakaleessaa sanii Shaggar Cityidhaan galma ga'ee jira beekadha. Shaggar Cityidhaan galma ga'ee jira. Master planning lammaffaadhaa waan walakkaa to'atanii jiraniif moggaa irraa ammoo Oromoo diiguu fedhan. Walakkaan harka isaanii seentee jirti. Duba jechuu dandeenya yeroo ammaa tana keessatti akkuma Mallas Zeenaawiidhaa kaleessa beektee karoora master planidhaa baasee OPDO kannetti arra OPDO'n ammoo gaagareen beektee dabareen isii geessee master plan quxurulatti tolchitee gara abbooy Adam Farahin gara beektee OPDO Somaalitti dabarsitee jechuu dandeenya because bobbaan mootummaa naannoo Somaaleedhaa harkaa jira jechuudha. Uummanni Somaaleedhaatu yeroo ammaa tana keessatti isaanuu falmataa jiran. Isaanuu walitti diree jechuudha. Isaanuu walitti dire. Ifiifuu beektee lafa babal'ifannaa qofaa miti ajandaan beektee ta walitti diri. Ta beektee isaanuu walitti kaayee arra beektee hiriira beekaa bahaa jira gabaasallee irratti galchine. Ammoo ta isaan wal dhabuu san mee ammaaf yoo qoraa dubbattees rakkina hin qabdu ammoo bakki irratti xiyyeeffachuu qabnu. Master planning kaleessaa OPDO'n raawwiidhaaf itti kenname malee abbaan master planidhaa abboo Tsahayyeedhaati fi ammaa garee Wayyaaneedhaati. Master planning arra Mooyyaalee irraa hamma Bordeddeetti Boorana Gujii Sikkoo fi Maddoo fi Hargee buqqisuu deemu kunis jechuu dandeenya yeroo ammaa tana keessatti goblaa lama qaba master planning kun. Goblaa beektee Somaalee wayneedhaa Mustafeedhaan gaggeeffamuu fi akkanumatti illee Isa wayneellee dhufee jira jechuudha. Isa fiifuu irra ilaa Hawaash falmataa jira. Dubagaa karoorri kuni karoora beektee miidiyaan dhageeffachuu ture jechuudha. Miidiyaan Faanaan ETV fi miidiyaaleen mootummaa federaalaa guutumarraa guututti akka beektee haaromsa gaarii akka gaafii bulchiinsa gaarii uummanni Somaaleedhaa gaafateef deebisaa kennamtetti.
akka waan beeytee direedhaan Somaaliittiin galettee gaafattetti akka mooyyaaleen beeytee ani Somaaliittee uummanni gaafii uummataatiif deebisaa kan hinneedha.